asirratti gaa isa mul'ata guddaa irratti hojjenna. Mul'ata guddaa qabaachuutu nurra jira. Maaliif mul'ata guddaa qabaachuun nurra jira inni jedhu gaaffii gaariidha. Sababiin isaa yeruma mul'ata guddaa yaannu, yeroo mul'ata guddaa qopheessinu, akka wanta milkeessineetti, akka wanta harka keenya keessa galfanneettitu nutti dhaga'amuu jalqaba. Ilaalchi keenya, dubbannaan keenya, jireenyi keenya akka jirutti jijjiirama. Utuu mul'atichi dhufee harka keenya keessa hin galin, yookaan immoo utuu abjuun suni hin raawwataminitu akka jirutti jireenyi keenya jijjiirama. Jireenyi keenya jijjiirama. Miirri keenya, waan hundumaa keenyatu jijjiirama. Utuudhuma mul'ati sun dhugaan ta'in. Baay'ee barbaachisaadha kun. Mul'ati nuyi qopheessinu, mul'ati guddaan kun nu wajjinii waliin fakkaatu. Har'a keenya hin fakkaatu. Baay'ee nurra guddaadha. Horii harka keenya keessa hin fakkaatu, barnoota keenya hin fakkaatu, maatii keenya hin fakkaatu. Wanti inni ittiin nu fakkaatu hin jiru. Waan nu gitu miti jechuudha wanti nu hodhisiifannu kun. Wanti nuyi mul'ati nuyi qabaannu kun. Waan biyya lafaa guutu, waan biyya lafaa dhuunfatu iddoo nuyi hin jirretti waan itti fufamee hojjetamu, waan itti fufamee godhamu, wanta itti fufiinsa qabuudha waan ta'eef mul'atichi safara keenyaa oli jechuudha. Safara keenyaa oli. Kanaaf ammuma murtoo keenya, ilaalcha keenya, hojii keenya, adeemsa keenya, jireenya keenya, waan hundumaa keenya waan jijjiiruu fi mul'ati nuyi qabaannu, abjuu nuyi qabaannu, abjuu guddaa, mul'ata guddaa ta'uunsaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf hin xinneessinaa mul'ata keessan yeroo yaaduutti kaatan. Hin xinneessinaa, baay'ee guddifnee, bal'ifnee ilaaluutu nurra jira. Egaa wanti jala isinii muruu barbaadu, utuma harka keenya keessan galinu, utuma dhugaan ta'inu, utuma raawwataminu, gaafuma jalqabnutu akka waan raawwatameettitu fiilii godhuu jalqabna. Nutti toluutti ka'a. Sadarkaa keenya jijjiira, hiriyoota keenya jijjiira, environmentii keenya jijjiira, ilaalcha keenya jijjiira, dubbannaa keenya jijjiira, akshinii keenya jijjiira. Waan hundumaa keenyatu jijjiira utuu hin raawwatamin. Waan isin dhiqqu. Akkasii amalli mul'ata. Gara ofii sanaatti nu fuudhee adeema waan ta'eef wantoota kanaan dura mararsiifannu baay'ee isaa jibbaa deemna. Wantoota kanaan dura guddaatti ilaallu baay'ee isaatu nuti xinnaataa deema. Wantoota kanaan dura nan du'aaf jennu baay'ee isaa dhiisaa deemna. Waan isin dhiqqu. Baay'ee dinqiidha mul'ata guddaa qabaachuun. Amma sababuma baaksii xinnoo keessa of keenya jirruutu wanti nama hin dhibne nu dhibaa, wanti nama hin boossifne nu boossisaa, wanti gatii nama hin baasifne gatii nu baasisaa, wanta irratti investii hin goone irratti investii godhaa irra yeroo keenyas, humna keenyas, horii keenyas. Garuu gaafa mul'ata guddaa qabaachuu jalqabnu, mul'atichi akka jiruttitu gammachuu addaa, boqonnaa addaa, jaalala ofii keenyaa qabnu addaa, barbaachisummaa keenya, vaaliyuu keenya, jireenya keenya irratti dabala jechuudha. Kanaaf mul'ati guddaan nu barbaachisa. Inni lammaffaanii jireenya keenya toora qabachiisa mul'ati. Jireenyi keenya toora kan qabate ta'a. Kana jechuun maal jechuudha? Sun dhufee gara kanatti nun harkisu, kun dhufee gara kanatti nun harkisu. Kalaandarii keenya irratti abbaan barbaade dhufee irratti hin barreeffatu. Buuk daawwitii ta'a jechuudha. Kalaandariin keenya maal ta'a? Guutuu ta'a. Isinii galee jireenya sagantaa qabu jiraachuutti kaana jechuudha. Ganama maal akka hojjennu beennaa, guyyaa maal akka hojjennu beennaa, galgala maal akka hojjennu beennaa, torban kana maal akka hojjennu beennaa, ji'a kana maal akka hojjennu beennaa, waggaa kana maal akka hojjennu beennaa. Isinitti toluu jireenyi akkasii. Sun dhufeedhuma kottumee har'a wal agarree ciree nyaannaa yoo nuun jedhe hin qaqqabnu. Kun dhufeedhuma kottumee teenyee nama hamannaa yoo nuun jedhe hin qaqqabnu. Kun kottumee hiriiruma nagaa baanaa yoo nuun jedhe hin qaqqabnu. Kun kottumee kana kompleenii goonaa kunoo abaluu kana balleesse banuu sana godhe yoo nuun jedhe hin qaqqabnu. Abiyyiin hammeessuudhaaf yeroo hin qabnu, Maraaraa hammeessuudhaaf yeroo hin qabnu, Daawudiin hammeessuudhaaf yeroo hin qabnu, Marroo hammeessuudhaaf yeroo hin qabnu, Baayideniin hammeessuudhaaf yeroo hin qabnu,
Dimokiraatii ammeessuudhaaf yeroo hin qabnu, riippaabilikaanii ammeessuudhaaf yeroo hin qabnu, nama isa kan biraa ol kaafnee gad deebisuudhaaf yeroo hin jiru. Yeroon keenya hundumtuu maal ta'a? Mul'ata guddaa kanaanitu guute jechuudha. Mul'ata guddaa kanaan guute jechuudha. Wantoota negatiivii ta'aniif maal hin qabnu? Yeroo hin qabnu. Dhukkubaaf maal hin qabnu? Yeroo hin qabnu. Isinii galee du'aaf maal hin qabnu? Yeroo hin qabnu. Waan hundumaa keessan jijjiira mul'ati guddaan kuni baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Mul'ata guddaa qabaachuun. Mul'ata guddaa qabaachuun baay'ee nu barbaachisa. Jireenya keenya toora keessa galcha. Namoota warra nu miidhan isaan miidhuudhaaf yeroo hin qabnu, warra waa'ee keenya waan namaa yaadanii isaan irratti waan namaa yaaduudhaaf yeroo hin qabnu, gaaffii barbaachisoo hin taane namooti nu gaafataniif deebisuudhaaf yeroo hin qabnu, dhagaa namoonni nutti guuran deebinee itti guuruudhaaf yeroo hin qabnu, yeroon hin jiru jechuudha. Isinii galee gaaffiidhuma barbaachisaa hin taane namooti nu gaafatan deebisuudhaaf iyyuu feesbuukiitti komentii namaatti deebii kennuudhaafu yeroon hin jiru. Niwusii barbaachisaa hin taane dhaga'uudhaaf arrabsoo nama kanaa arrabsoo namootaa sooshaal miidiyaarra jiru dhaggeeffachuudhaaf maaltu hin jiru? Yeroon hin jiru. Muuvii barbaachisaa hin taane, diraama barbaachisaa hin taane dhaga'uudhaaf maaltu hin jiru? Yeroon hin jiru. Yeroon kee hundumtuu maal ta'a? Yeroon kee hundumtuu mul'ata keetiin guutuu ta'a jechuudha. Yeroo tokkotu jarreen tokkotu markabaan deemaa jiru bishaan irra, markaba ji'a 2 ji'a 3 deemu keessatu lixanii adeemaa jiru. Warra achi keessa ta'an keessaa namni 2 kaartaa taphachuu barbaadanii, garuu nama 3 ta'anii taphachuu barbaadanii. Namichi inni tokko isaan bira taa'eetu kitaaba dubbisa ture. Isa booddee jarreen lamaan suni kottuu jooyinii nu godhii, kottuutii nu duukaa kaartaa kana taphadhu jedhaniin. Inni yoo maal jedheen gaariidha. Harki koo na duukaan jiru. Nan jaalladhatuun isinii wajjin taphadhee garuu amma harki koo na duukaan jiru jedheen. Maa jechuun harki kee na duukaan jiru jechuun tariisa kitaaba baatee dubbisaa jiruuf moo jedhaniitu yaadanii jarri. Inni garuu kaartaa taphachuudhaaf yeroo koo hin qabuudha ergaansaa gabaabaatti. Kaartaa taphachuudhaaf yeroo hin qabuanii. Yeroon koo kun hundumti isaa maal ta'eera? Waan hojjetamu hundumaatiin guuteera. Kitaaban dubbisaa jiru kuni anaaf yeroon kun yeroo maaliiti? Yeroo kaartaa taphachuu otoo hin taane yeroo nooleejiitiin guutamuuti. Yeroo beekumsaan guutamuuti. Kitaaba kana dubbisuudhaaf yeroo koo kana kenneera anu waan ta'eef yeroo koo kana fuudhee waan biraarra oolchuu hin danda'u. Sababiidhuma isin na afeertaniif, sababiidhuma isin nama kan biraa tokko barbaaddaniif, isin gargaaruudhaa jedhee isin gammachiisuudhaa jedhee karoora koo ala, ajandaa koo ala deemuun narra hin jiraatu. Wantoota hojjechuun narra jiraniin guuteera sammuun koo isan hojjetaa jiraan isaaniin jedhe. Kanaaf mul'ati jireenyi keenya toora qabaatee akka inni adeemu nu godha jechuudha. Baay'ee 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 barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Inni sadaffaan ani isinii kaasuu barbaadu. Maaliif mul'ati guddaan nu barbaachisa jedhuu fi wanti an sadaffaa irratti kaasuu barbaaduuf wanti cimaanii addunyaa broken world keessa jirra. Addunyaa kufte keessa jirra. Addunyaa gargaarsa barbaaddu keessa jirra. Addunyaa haara'uun isheerra jiru keessa jirra. Addunyaa haara'uun isheerra jiru keessa jirra. Kanaaf maal keenyatu barbaachisaa? Addunyaan kun geeddaramuudhaa fi restoreeshinii seetii fi maaltu barbaachisaa? Mul'ata guddaa fiduutu sirra jira karaa keetiin. Karaa kootiin ani mul'ata guddaa isa addunyaa kana fooyyessu, isa addunyaa kana jijjiiru fiduutu anarra jira. Pirezidaantiin Ameerikaa tokko Reegan rakkoonii biyya keenyaa inni guddaan jedhe moototaadha yookaan pirezidaantotaadha yookaan geggeessitootaadha yookaan mootummaadha jedhe. Mootummaan furmaata biyya keenyaa miti jedhe. Isinii galee mootummaan maal miti? Furmaata biyya keenyaa miti. Mootummaan rakkina biyya keenyaati malee jedheetu dubbata namni kun. Mootummaa eedda taanaan waa jijjiiruu hin dandeessuti. Yookaan immoo sambadii eedda taanaan, nama biraa tokko eedda taanaan,
Mootummaan ka'ee kana hiikuu danda'a. Mootummaan kana jijjiiruu danda'a. Mootummaan kana godhuu danda'a. Abaluu kana godhuu danda'a. Dhaloonni kun kana gochuu danda'u jettee nama kan biraa edda taanaan ati biyyi lafaa kunii qaawwitee cabdee hir'attee hafti. Otumaa mootummaan karaasaa waan godhu godheeyyuu. Utumaa namoonni addunyaa kanarra jiran hundumti isaanii karaa isaanii waan gochuun isaanirra jiru utuma godhaniiyyuu. Yoo ati karaa kee waan hojjechuun sirra jiru hin hojjettu yoo taate, jijjiirama karaa kee dhufuun irra jiru yoo hin fiddu taate ati ammayyuu biyya lafaatti qaawweetu hafti jechuudha. Kanaaf mul'ata guddaa qabaachuutu sirra jira jechuudha. Eenyuudhaaf? Addunyaadhaaf. Mul'ata guddaa qabaachuutu sirra jira addunyaadhaaf. Akkeedhe pirezidaantiin Ameerikaa tokko namni hundumtuu oobdii isaa yoo qulleesse guutummaan Ameerikaadhaa guutummaan addunyaadhaa qulqulluu taati. Kanaaf amma maabarumaan kottaa amma zamachaa waa qulleessuuti kun jennee ka'uun nurra hin jiru. Namni hundumtuu maal godhuu danda'a? Laayif istaayilii isaa godhatee ganama ka'ee yookaan torbanisi'a tokko ka'ee oobdii isaa yoo qulleesse maaltu ta'uu danda'a? Addunyaan kun guutummaa ishee qulqulluu ta'uu dandeesse jechuudha. Amma Minisootaa keessan jiraanii ganna cabbiitu bu'aa. Namni hundumtuu waaqwee karaarra deemanii balbala isaa dura jiru sanarraa cabbii haquun dirqama isaati. Karaarra isa jiru magaalaarraa warra bulchantu dhufaniitu qulleessu isaa. Garuu isa karaa namni irra deemu balbala mana keenya dura jira yoo ta'e kallattii mana keenyaatiin nuyi karaa namni irra deemu sana qulleessuun maal keenya? Dirqama keenya. Yoo isa qulleessine maaltu ta'a? Karaa namni irra deemu kun hundumtuu qulqulluu ta'a jechuudha. Nuyi garuu isa mana keenya fuuldura jiru duwwaatu qulqulleessine jechuudha. Maal jechuudha kun? Nuyi karaa keenyaanii addunyaa kana xureessuu dhiifne ilaa inni iyyuu bu'aa tokko. Addunyaa kana irratti ba'aa ta'uu dhiifne. Addunyaa kanaaf rakkina ta'uu dhiifne. Amma rakkina ta'uu yoo dhiifne iyyuu waan baay'ee akka furru yaadaa please. Rakkinuma ta'uu ba'aa ta'uu. Amma yoo waan nyaannu hin qabne nu maal ta'an addunyaa kana irratti ba'aa ta'ana. Namoota kan biraatu waan nuyi nyaannu nu fiduudhaaf rakkataa jechuudha. Waan uffannu hin qabnu yoo ta'e namootatu waan uffannu nu fidaa jechuudha. Waan mana keessa jiraannu hin qabnu yoo ta'e namootatu mana keessa jiraannu nu fidaa jechuudha. Yeroo yakka goonu namootatti maal taana jechuudha? Ba'aa taana jechuudha. Kanaaf amma numti yakka godhuu dhiisuun keenya, numti negatiivii yaaduu dhiisuun keenya, numti waan nyaata nu ga'u qopheeffachuun keenya, uffata nu ga'u qopheeffachuun keenya, mana keessa jiraannu qopheeffachuun keenya, hojiidhannee hojjennee galuun keenya iyyuu addunyaadhaaf maanni yoo jettanii addunyaadhaaf furmaata. Maaltu? Ati of danda'uun kee, ati yakka hojjechuu dhiisuun kee, nama loluu dhiisuun kee, musinnaa namarraa fudhachuu dhiisuun kee, sii galee ala kee gabbaatee mana kee jala qulleessuun kee, negatiivii yaaduu dhiisuun kee waa'ee ofii kees, waa'ee qilleensaas, waa'ee namaas, waa'ee mootummaas, waa'ee biyyaas, waa'ee dhalootaas, waan negatiivii yaaduu dhiisuun keeyyuu biyya kana gargaaruudha, biyya kana tajaajiluudha. Isarra dabartee immoo gaafa mul'atattiin biyya jijjiiran gaafa hojjettu ati maaltu ta'a? Addunyaan kuni adda taate jechuudha. Mee wantoota garagaraan isinitti agarsiisa. PowerPointii koorra. Inni kun isa pirezidaantii Reegan jedheedha. Gaavarmentiin solutionii miti jedhe rakkoodha malee. Amma waan dinqin isinitti agarsiisuu barbaada. Federaal kun amma inni nama isinitti haasa'u kan Ameerikaa qofa. Kan Ameerikaarraa kaatanii isinii kan addunyaa guutummaadhaa tilmaamuu dandeessu. Kan addunyaa guutummaadhaa maal gochuu dandeessu? Tilmaamuu dandeessu.
heelzi keerii duwwaarratti mootummaan Ameerikaadhaa bara 2019 kan inni baasee $1.2 trillion. Health industry duwwaadhaaf daalaara meeqa baasee $1.2 trillion baase. Mana fayyaa duwwaadhaaf kun mana fayyaa duwwaadhaafitu trilliona 1.2 baase. Horiin hammi kun ba'ee bara 2019 keessa immoo namoota meeqatu dhukkubsate, namoota meeqatu dhukkubaan du'e yoo itti namanuu hin dandeessa. Horiin hammi kun ba'ee hospitaalli yeroo waa'ee dhukkubaa bira geenyu isinitti hima, waa'ee fayyaa keenyaa bira yeroo geenyu isinitti hima. Hospitaalli hammi kun jiraate meeshooleen fayyaadhaa teknooloojiidhaan deeggaramanii mana yaalaa kana keessa jiraatanii dookteroonni ogeessonni fayyaa hammi kun jiraatanii maallaqi hammi kun ba'ee riisarchiin hammi kun geggeeffame garuu persentii 95tu namni dhukkubsataadha. Isaan warra persentii 95 keessaa immoo harki 3/3 dhukkuba 5 baatanii taa'u. Dhukkuba gosa tokko miti, dhukkuba gosa 5tu isaan keessaa. Nama 20 keessaa nama tokko qofattitu maaltu dhaga'ama? Fayyaan dhaga'ama. Nama 100 keessaa nama 5 duwwaatu an fayyaadha. Horii namni kun ba'ee, hospitaal namni kun jiraate, meeshaa namni kun jiraate, teknooloojiin amma kana guddate, kolleejjiin mediisiniidha hamma kana baay'ate, riisarchiin amma kana geggeeffama, eeggannoon hammi kun ta'a, nama harki 95 garuu dhukkubsata. Waay? Yaaddanii beektuu kan? Yaaddanii beektuu kan? Gara biraattiin immoo isin geessa. Addunyaa keenya kanarraa har'a nyaata niwutiriishinii qabuuf hanqina kan qabanii namoota miliyoonii 800 miliyoonii 21. Addunyaa keenya kanarraa namooti hanqina nyaata ga'a dhaban, niwutiriishinii kan dhaban. Niwutiriishinii nama nyaata qabaachuu jechuun nama niwutiriishinii ga'a qabaachuu jechuu miti jedhu warri kana irratti hojjetan. Nyaatuma qabaachuun niwutiriishinii ga'a qabaachuu miti. Under niwutiriishinii warri jiranii niwutiriishinii dhanna keenyaaf barbaachisu akka dhukkubaaf dhanni keenya hin saaxilamnetti kan ga'aa kan ta'e kan hin qabne addunyaa keenya kanarraa namoota miliyoonii 800 fi miliyoonii 21tu hanqina kanaa qaba. Agartanii beela amma jiru. Laala dhukkuba hamma jiru laala. Beela hamma jiru immoo kana laala. Beela hamma jiru kana immoo ilaala. Waggaa 3 dura jedhu. Waggaa 3 dura geggeessitoonni addunyaa kanaa warri jajjabaan walitti dhufaniitu bara 2030tti maal hambisuu hin dandeenya? Hanqina nyaataa dhabamsiisuu hin dandeenya jedhaniitu walii galan. Isaan kana abdateetu United Nationiin labsii baase bara 2016. Bara 2016 kaasee hamma bara 2025tti waggaa bara nutrition jedheetu decade nutrition jedheetu moggaase. The decade of nutrition jedheetu waan waggaa kudhan decade tokko waan ta'eef decade tokko waan ta'eef the decade of nutrition jedheetu waan. Garuu maal godhe bara 2000 announce godhee bara 2026 announce godhee bara 2018 Septemberitti as ga'ee garuu waggoottan 3 kana keessatti beelli akka malee dabale addunyaa keenya irratti jedheetu kaase.
yeroo gara kanaatti dhufanii gara waggaa 10 fi gara waggaa 10 keessatti gara persentii 29 beela kana hanqisanii turan, gadi buusanii turan. Garuu xiyyafatanii yaadatti kennanii geggeessitoonni addunyaa kanaa hundumtuu dhufanii irratti bobba'anii eeyyee hanqina niwutirishinii kana, hanqina beelaa kana hambisuu hin dandeenya, by 2030 hambifnee namni hundumtuu waan nyaatu, waan dhugu, waan uffatu akka inni qabaatu gochuu hin dandeenya jedhanii isa booddee labsii baasanii, labsiin isaanii suni waggaa 2tti deebi'eetu United Nationiin UN Hunger Reportiin yeroo deebi'ee baase September 2018 keessa akka maleetu maaltu ta'e, akka maleetu beelli waggoottan 3 darban kanaa dabalee jedheetu baase jechuudha. Akkasin yaadan hin barbaada. Utuu addunyaan hamma kana horii irratti dhangalaaftee jirtu maaliif dhukkubsataan xaaraa sana ga'e? Maaliif 95% dhukkubsataa ta'e? Utuu geggeessitoonni addunyaa kanaa United Nations jala hiriiranii hin dhabamsiifnaa beela kana utuu isaan jedhanii maaliif beelli dabale? Maaliif beelli dabale? Namooti miliyoonni 800 miliyooniin 21 kana jechuun nama 9 keessaa namni tokko jechuudha. Nama 9 keessaa namni tokko maaliif niwutirishinii gahaa hamma dhabutti beelaaf saaxilame yookaan hanqina nyaata gahaadhaa maaliif qabaate? Nama 9 keessaa namni tokko. Utuu namooti addunyaa kana irratti powerfulii ta'an hin jijjiirra jedhanii harka wal qabatanii xiyyafatanii ka'anii utuu jiranii maaf rakkoo namni kun uumame? Maaf rakkoo namni kun uumame? Mee gara waan biraattiin immoo isin dabarsa. Ameerikaa kana keessaa har'a namoota miliyoonii 2tu mana hidhaa keessa jira. Ameerikaa keessaa namoota miliyoonii 2tu eessa jira? Mana hidhaa keessa jira. Mana hidhaa keessa jira. Ameerikaanii hidhamtoota kana qofa duwwaadhaa fi biliyoona 81 waggaatti baafti. Namoota hidhamtoota kana qofaa fi biliyoona 81tu waggaatti baafti. Walumaa galatti justice systemiidhaaf police departmentii warra abboota seeraa waanuma seeraan wal qabachiisee namoota yakka kana qorachuu irratti wal ta'ee waan jiru biliyoona 100 fi biliyoona 82 baafti Ameerikaan har'a. Hamma kana ta'ee siistemiin yakkaa sirriitti ijaarame namooti adabamanii, namooti balleessan adabamanii deebi'uutu irra jira jedhamanii irratti hojjetamaa, garuu namni akka galaanaatu mana hidhaatti yaa'aa jira. Namni mana hidhaatti yaa'aa jira. Maaliif ta'e kun? Police departmentii jabaatuu qabnu, justice systemii gaarii utuu qabnu. Isinii galee manni barumsaa looyeroota gaggaarii oomishee baasaatu jiru. Abbaan seeraa tarii musinnaa malee hin hojjetan baay'atanii utuu isaan jiranii. Maaliifitu namooti rasaasa fudhatanii mana barumsaa dhaqanii ijoollee ajjeesanii mana dhaagalu? Maaliif baay'ataa jira kun? Dabalaa deemaa jira malee hir'ataa deemaa hin jiru. Maaliif ta'aa jira kun? Gara miliitariitiin immoo isin geessa. Ameerikaanii mana waraanaa ishee qofaa fi persentii 11 baajeta seerraa jechuudha. Persentii 11 baafti mana waraanaa ishee qofaadhaaf Ameerikaan. Barreen gaddaa duwwaa 2021 jechuudha. Daalaara biliyoona 800 fi biliyoona 1 baafti Ameerikaan. Barreen gaddaa qofa 2021. Meeqa? Daalaara biliyoonii 800 fi biliyoonii 1. Waan isin dinquu biyyoonni 9 wal ta'anii daalaara biliyoonii 777 baasan. Biyyoonni 9 wal ta'anii isa biyyoonni 9 wal ta'anii baasanii caalti Ameerikaan ko baase mana waraanaa isaatiif wanti seerra madde. Biyyoonni kun 9 Chaayinaa, Indiyaa, United Kingdom,
Raashiyaa, Jarman, Saudi Arabiyaa, Jaapaan, South Kooriyaa jarreen kun salgan kan isaan 2021 baasan walitti yoo eda'ame 700 fi biliyoona 77. Ameerikaan garuu qofaa ishee biliyoona 800 fi biliyoona 1 baafte mana waraanaa ishee qofaaf. Akkas gootee biyya lafaa guutummaa kana tasgabbeessiteetti Ameerikaan. Nagaa addunyaa kanarratti fiddeetti Ameerikaan. Waraanni Ameerikaa kuni misaayiliin see kuni niwukileeriin see kuni boombiin see kuni xiyyaaronni waraanaa ishee kuni tooftaan waraanaa ishee kuni jeneraalonni ishee kuni addunyaa irratti nagaa fiduu hin danda'u. I don't think so. Maal godhaa deema malee dabalaa deema malee na dhaggeeffadhaa. Yeroo Ameerikaanii mana waraanaa irratti baajeta dabalaa yeroo isheen deemtu, mi'a waraanaa yeroo isheen dabalaa deemtu, lakkoobsa waraanaa yeroo isheen dabalaa deemtu, maaltu dabalaa deema? Rakkina dabalaa deema malee, teeroristiitu dabalaa deema malee, jeeqamsatu addunyaa irratti dabalaa deema malee hiikamaa deema miti. Pay attention. Yeroo Ameerikaan health care irratti baajeta yeroo isheen dabalaa deemtu, dhukkubatu dabalaa deema malee yeroo hospitaalli siistamiin isaa kana caalaa dabalaa deemu, yeroo mi'i dhukkubaa mi'i ittiin dhukkubsataa tajaajilan dabalaa yeroo ni deemu, qorichi haaraan yeroo ni ba'aa deemu, riserchiin baay'een isaa dhukkuba irratti yeroo hojjetamaa deemu, maaltu dabalaa deema? Dhukkubatu dabalaa deema. From 96% gara 95 irraa gara 96tti gara 97tti gara 98tti dabalaa deema malee dhukkubi kun 95% irraa gara 90%tti gadi hin deebi'u. Pay attention. Yeroo Ameerikaanii sirna police departmentii jabeessaa deemtu, justice system isee gaafa isheen jabeessaa deemtu, kana caalaa sophisticated gaafa isheen godhaa deemtu, kana caalaa cimsaa gaafa isheen deemtu, yakkamtoonni dabalaa deemu malee hir'ataan deemani. Na dhaggeeffadhaa sirriitti. Na dhaggeeffadhaa sirriitti. Dabalaa deemu malee hir'ataan deemani. Yeroo namoonni addunyaa kanarra jiran hundumti isaanii beela balleessina namni tokko illee hin beela'in kana booddee yeroo isaan jedhanii ka'an. United Nationiin kana amma beela balleessina nama hundumaa nyaachifna jedhee yeroo inni riserchii irratti hojjetaa nyaata dhiyeessuudhaaf humna isaa hundumaa haareeffataa yeroo inni ka'u. Non-profit organizationonni warri tole bultummaa irratti hojjetanii warra beela'an kana nyaachisuudhaaf yeroo isaan qindoomanii jabaatanii ka'an kanatti maaltu dabalaa deema? Namoota beela'ootu dabalaa deemu malee namooti beela'anii hir'ataan adeemu. Akkasin naa mormitan beeka yeroon kana jedhu. Akkasin naa mormitan beeka. Maaliifi hin hojjenne amma ammaatti koo. Manni waraanaa erga dhaabbate waggaa meeqa? Waraanan dhaabne addunyaarra. Manni yaalaa erga dhaabbate waggaa meeqa? Riserchiin dhukkuba irratti erga geggeeffamuutti ga'e waggaa meeqa? Dhukkubi dabalaa jira malee hir'ataan jiru. Isa qorichi isa dhukkubi nama ajjeesurra immoo dookteerotatu nama ajjeesaa jira. Sadarkaa sadaffaarra jiran inni dogoggora dookteerotaatiin namni du'aa jiru Ameerikaa keessatti. Here in United States. Sadarkaa sadaffaarra jira. Dhukkuba onnee taanee dhukkuba kaansarii taanee sadarkaa sadaffaarratti eewutu maaltu nama ajjeesaa jira yoo jettanii dogoggora dookteerotaa. Namni qorichatti addicted ta'ee maal ta'aa jira dhumaa jira. Kanaafuu maanniree wantoota kana yaaduudhaan fooyyessina utuu hin taane maal gochuudhaan wantoota ta'uun nurra jiru nagaa yaaduudhaan isinii galee jeeqama balleessuudhaan miti nagaa yaaduudhaan dhukkuba balleessuudhaan miti fayyaa yaaduudhaan loltoota baay'isuudhaan miti nagaa yaaduudhaan isinii galee namoota barsiisuudhaan malee namoota mana hidhaatti galchuudhaan miti.
ilaalcha keenya jijjiiru, sammuu keenya jijjiiru, attamitti sammuu keenya kan hojjetu qabaachuu, lammiin biyya keenya keessa jiraatu hundumtu lammii gaarii akka ta'u irratti hojjechuu, horii sana gara sanatti naannessuudha malee mana hidhaa bal'isaa, mana hidhaa baay'isaa achi keessatti horii isaan ittiin jiraatan isaanii ramadaa, namoota yakkamtoota fuudhanii mana hidhaa keessa kaa'anitti qollofaa, poolis dipaartimentii baay'isaa haayirii gochaa, justice systemii kana bal'isaa deemuudhaan fooyyessuu hin dandeenyu. Gooneerra waggaa 100 meeqaa fi hin hojjenne, kottaa sammuu namaa irratti hojjennu. Kanaaf maanree mul'ata guddaa qabaachuu keetiin kana jijjiirtaati. Tokko fi keetii positive minded ta'uudhaan, tokko fi keetii lammii nagaa ta'uudhaan, lammaffammoo waan nagaan akkamittiin hojjedha jettee yaaduudhaanitu addunyaa kee kana jijjiirta. Sattaanutti dabara.